argatan kaleessarraa kaasee amma guyyaa har'aa kanatti yuunivarsiitii Madda Walaabuu tajaajila hawaasa jedhuutiin keessumaayyuu qonna irratti deeggarsa kennaa jiru kan daawwannaa ooyiruu qonnaan bulaa aanaa Sinaanaa fi Agaarfaa irratti gaggeessinee jirra. Akkuma argitan hojiin isaan hojjetan hojii boonsaa fi akkuma jedhan hawaasa isaanii deeggaruu irratti bu'a qabeessa ta'anii jiru. Isa kana innaa jennu egaa isaan bifa qindoomina qabuutiin karoora isaanii yookiin immoo tajaajila hawaasummaa dhaqqabuu faana wal qabatee hojjetan malee qindoominaan galteewwan iddoo adda addaatti argatanii sanyii faana wal qabatee hiikoo yookiin immoo qorannoo Sinaanaa irraa akkasumas keemikaalotas xaa'oos galteewwan adda addaa karaa biiroo qonnaatiin kan dhiyaatu faana wal qabatee wanti hojjetame kun bifa qindoomina qabuun kan akka ta'e sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Garuu dhimmamtoonni qonnaa caalmaatti waliin yoo hojjetan maal dhufuu akka danda'u karoora mootummaa galmaan ga'uu keessatti mootummaan gaafa qamadii alaan galchu jedhee haasa'u uummata kana dhimmamtoota qonna irratti hojjetan faana bu'aan kun akka dhufu giddu galeessa godhateeti jechaadha. Inni kun immoo dhaabbatumaan yookiin immoo kallattiidhaan kan mirkanaa'e ta'uusaa ilaallee jirra. Kanaaf bu'aa guddaadha. Gama biraatiin keessumaayyuu bu'aa qamadii fi midhaanota faana wal qabatee akkaataa mootummaan kallattii yookiin immoo istiraatiijii kaa'e kilaasteraan qotuun oomishuun waa guddaa fiduu akka danda'u argachuu galtee irratti teeknooloojii fayyadamuu irratti beekumsa horachuu irratti muuxannoo wal jijjiiruu irratti waa hedduu akka asirraa argamu sirriitti kan argame ta'uusaati. Akka waliigalaatti akka Oromiyaatti bara kana gara lafa qonnaa gosa midhaan adda addaatiin gara heektaara miiliyoona 10.8 ol faca'ee jira. Bara kana oomisha kan eeggannus oomisha midhaanii gara kuntaala miiliyoona 386 olidha. Yeroo ammaa kana asesmentii yookiin immoo sakatta'iinsa taasifneen oomishti kun kanaa gad akka hin taanee fi argachuu akka danda'amu qilleensi isaa mijataa akka ta'e qonnaan bulaan yeroodhaan teeknooloojiitti akkaataan itti fayyadamaa jiru bu'a qabeessaa fi dabalaa akka ta'e sirriitti ilaallee jira jechaadha. Kana faana wal qabatee keessumaayyuu nuti barreettan darban irraa kaafnee kilaasteraan oomishuu keessatti harka 95 irraan ga'uu qabna jennee karoora qabannee jirra. Inni kun akka nu milkaa'aa jiru sirriitti ilaaluudha. Kanaan booda amma qonnaan bulaan kilaasteraan oomishuu irratti gaaffii akka hin qabnee fi qulqullina irratti hojjechuu. Oomisha lafa hektaara tokkorraa akkamitti oomisha guddaa yeroo ammaa kana hektaara tokkorraa giddu galeessaan kuntaala 40 hin darbine jechaadha. Akkaataa kamiitiin galteewwan qulqullinaan lafa hektaara tokkorraa 80-70 akka biyyoonni biraa qaqqaban sun akkamitti hojjenna isa jedhu kana irratti hojjechaa deemna malee qonnaan bulaan kilaasteraan hojjechuu, meekanaayizeeshinii yookiin immoo tiraakteraan qotuu, kombaayineraan haamuu, calleessee galchuu isaan kun amma sirriitti intensively yookiin immoo haala cimaa ta'een itti adeemuu akka qabnu sirriitti irratti walii gallee jirra. Sagantaa mootummaan bocu kana hojiirra kan oolchu mootummaa qofaa miti jechuudha. Hirmaannaa uummataatiin lafa qabachuu kan danda'u. Baaletti maal argine uummata mootummaa isaa jaallatu, uummata mootummaa isaa kabaju,
uummata jecha mootummaa isaa dhaga'u kan jecha alagaa hin dhageenye argine jechuudha. Waan baay'ee nama gammachiisu hojii boonsaan godina kanatti hojjetamaa jiraachuu isaati. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuus yuunivarsiitota naannoo Oromiyaa keessa jiranuu fi fakkeenya gaarii ta'e jedhee yaada dhimma kana irratti. Yoo amma haala yuunivarsiitiin Madda Walaabuu kana hojjechaa jiru kanaan yuunivarsiitoti keenya hundi kan godina Oromiyaa bakka adda addaa jiran hundi hojjetanii jedhan ce'umsi diinagdee keenya ce'umsi qonna keenya fagoo hin jiru waan jedhu tilmaamnee jirra jechuudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akka waajjira pirezidaantiitti gaheen keenya tarsiimoo mootummaan keenya baase imaammata inni bocisan hojiirra ooluudhaan fayyadamummaan uummataa mirkanaa'ee jira moo mirkanaa'ee hin jiru ka jedhu san hojiin keenya guddaan ni hordofna jechuudha. Kun milkaa'ee jira. Akka aanaa Agarfaa laallee jirra, aanaa Sinaanaa laallee jirra, bakka hedduu yuunivarsiitii keessa laallee jirra, qorattoota adda addaa waliin uummata keenya waliin haasaa goonee jirra. Wanni nuti argineef wanni nuti dhageenye wanni nuti dubbanne kun cufti waan abdii namatti toruuf daandii milkii gubbaa jiraachuu keenya waan argisiisu. Keessattuu namni wabii nyaataatiin if hin dandeenye birmadummaa nyaataa food sovereignty and food security isa jedhan san namni mirkaneeffachuu hin dandeenye hirkattummaa biyya alaa jala bahuu hin danda'u. Namni hirkattummaa biyya alaa jala bahuu hin dandeenye yeroo cufaayyuu biyya saniif ergamaa jechuudha. Kanaaf birmadummaan keenya jabeenni keenya harka qotee bulaa keenyaa keessa jira. Harka hooggansa keenya sadarkaan jiru keessa jira. Yuunivarsiitii yookaan dhaabbilee mootummaa olaanoo kan naannoo keenyaa keessa jira. Yoo walitti dhaabbileen kun qindaa'anii jedhan hojii boonsaaf hojii nu ceessuu danda'u ni hojjenna amantaa jedhu qabna. Qonni ispeeshaalaayizeeshinii keenyadha. Inni lammataa tuurizimiidha. Tuurizimiinis baaleedhaaf isa guddaa isa hangafaati hojii guddaa isarratti hojjechaa jirru baay'eedha. Bakka gahiinsa tuuristootaati baaleen tuurizim destineeshin isa jedhamu. Inni sadaffaa baayodaayivarsiitiidha. Innis tuurizimii keenya wajjin kan wal qabatee deemuudha. Inni arfaffaa fayyaadha. Kun hundumtuu baaleedhaaf kan barbaachisudha. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu yuunivarsiitii godina guddaa kanaaf gamaa kaabaa kibbatti lixa isaatti kan tajaajiluudhaaf uummanni qaba jedhee ilaalaa jirudha. Akka uummanni nu ilaalutti argamuudhaaf hanga nuu danda'ametti tattaaffii gochaa jirra. Gara dhimma isaa irraatti yaggaa deebinu qonna sanyii filatamaa ta'e addaan baasnee laannee fi inni laanneef sun har'a lafarra bu'ee kunoo kana fakkaata. Sana keessatti egaa keemikaala akkamiitutti faca'aa isas ijoolleen keenyan qo'atu aramaa amma muujjaa nu rakkise jedhanii isaan himaa jiranis isarrattis qorannoon gaggeeffamaa jira. Waan oomishaaf oomishtummaa keenya gadi buusu irratti qoratamee sana jijjiiruudhaaf waan ta'u hundumaa invest irratti goonee hojjechaa jirra. Kanaa ol waan irratti hojjennu qaba.